Wai ajaa'ib baba. Distino uratte. Maaluma irraa hin dhiqaa'uun beeku. Waan itti godhullee hin qabu. Tana maaluma irraa dhiqaa. Ajaa'ib baba. Jireenyinis qaalee meeshaa bitachuu dadhabne. Wai ajaa'iba. Maaliin godhaan dhiqasa? Yoon fumarraa yoo dhiisee hoo. Bele tina nyaata bo deema baaka khaasqa boqollo inni biteelleen dhumee jira ni duuna duwa akka tujjaaraatti maa udduu darbee ciisa abbe deem isa gaafadhu jirulleen qaalote asuma afaan nabbanaa oola maalumaan godha yaa rabbi kunis asuma ciisaa oola saa jiruun akka qaalote kana Abi ayam bokolong mendeti hewan mungkin. Mali ya Farangiya, mali. Bokolong mendeti betin bete. Sabo boleh so hati das kadra kan na bulchi te ya tis bo hiraren bokolong bungte. Mal bite bo bokolong yon tana me khalim bite bo. Anim be ko kan juktu nanda. Mo mana ka kaise shaytan asi wajjinya ta musilaw bismillah tininya tini misi fiate dis. Yon tana me dibicha guraj me gatai. Yon tana misme bokollo khalim bite dibicho juma magala gisine gurgurre hate ditti bokollo dibicho to kucha kantal mo to kucha sinte yon tana me khalim bite himbe na khasuta do shiten na makan nitinza bar mana rakhe bismillah tani tis nyatan barhan kam du bartana fi bar me kani jeti inari na tana durate bayi ni dumte mo wofcho ren dakaten me khay gafadu me akine tun ni dufte mo le ni dumte mo wofcho ren dakaten ji me khay angana wan dum toti kol kolego mashakko mo jirenya kana dalaga ala tato man jirtu ze haya wanti dalino fi wanti mana kaisa su golin kin manu virar sango kol kolego aye baye nakije malje like froda je bokollo ni dumte mo wok chonda katini je da ko sa dura nu da khabo ega inni bite bate te jira dume jira bar dem khay je no khana na tu dufe khasa dem nun ni khasna Abo Yusuf? Oh Jamila. Ba? Malisa? Abo, mucaan takkicha na jala bele. Khay jarra kaduha. Sadu bobo sabar baka bele ji dalaga da fi kuno ka kon warsimu dideti wanti daleno dalaga te kishosa ni tinyata man kaisa tis nirum demo bokolon. Aba ega batte baita kagu tebar. Mishingan. Ay kam jakhun. Mishingan munjiru sa itakhanna ka mujaman mishingu masal ledat. Wa ajaiba usa. Mo mishiga kham bitega bite bati gute jira. Bati gutu manyan. Jamilati mera dege khasa jirenya kana waynan qalese. Motumma qalese misa. Motumma qalese tu motumma nafude sin nafude. Khana sifuru dibon sifuru gatata kamara chichisa ka khiyata. Mari chichifna. Aba khay charaga dum jan takita na jala bele khuna kamte. Duwa isam barbade me. Gode sentu le barbadi fi di kho. Do me goda khmin sena me jamila. Goda duran sentu seni ti fi di kho. Duran goda seno ka jirenya kana tin kalo ne wa dinu rakhisha ti magarman bite fida. An himbe khude miti dalagiti nu fiti. Haya kamte inni. Jata kita nu jala bele. Farangai. Gata dabba me bakumati yetna tha ite hate de jine. Jirenya kana gaun tin kale sene motuma kale se le rakuno hate motuma na fude titi. Me de me tuma ka kumar bino ko dete me numam barbadeo. Namne rukawa bulle wanjiru te zaat nasla ye surme adatane. Ya Jamilati. La. Lan mera qalbi tar kuntal le ram fade bar khar bulle nan jetta. De masi kurtum se hago. Taga nim barbada. Dem barbat. La kuntalu bar nasenu di dia jami. Ya Jamilati. Taga ya. Na. Bola sentu se ni ko. Hai, Muhammad. आओ कम मारे सादे मुजुर्त बर मिडानी मनाडू में गमन मजाला चिसेने कौन कौन ले वान यानी डमने
ruuza koofi makaroonii laalagee unu magaalaan waan irra dubbata waan qabdu. Yaa boo kam silaa anis bara khaataruma laalageetiin gabbee kam silaa magaalaa irra meeqa jira? Waan irra dubbata waan qabdu. Meeqa silaa? Makaroonii fi ruuzni ibidda labe onnummaa nyaatan dhabeetiin kanaa akkasi cinaa waan xiqqoota akka harkadhee. Anguma kana harkadhee magaalaa irraa ooma nyaannu. Bareeda mee. Bareedaami. Bareeda wallahi. Akkanaa kanaan bareeda bittee kam? Magaalaan silaa akka durii miti yaa akka miti yaanne miti. Bara akka durii miti yaa dibicha kiyya hunda itti fixeetiin dhiyoon dara boqqolluma takkatti dhumee bar dibicha kiyyaas. Ruuza jechuun waan nyaatan jettu dhiisimeen dubbatan irraa magaalaan itti toofe. Wallahi bareeda anis kanuma akkanaa kanaan bituudhaaf deema bar. Achi shorreessi jirta bar gaarii miti kuni waan nyaatanii. Waan nyaatanii bar beekee kanuma akkanaa kanaan bituudhaaf deema anis. Bar mana kaan la'u jirta si beekamu jira. Bareedi bittee immoo anis kanuma akkanaa kanaan bituudhaaf deema bar. Gaarii miti bar lafarra shorreessi jirta taa'e haa. Lakki. Mana kaan la'u jirta bar. Mana kiyyaasii ta'u haa. Bar baankii ruuzaa jira malee. Maaliin nyaadhaanoo? Anaaf ilmaan keenya maal nyaannu hoggaasan? Maama keenya qoqqofachaa nyaatta mana kiyyaasii ta'u haa. Dubbiin akkas hin taatu ta'a. Mana kiyyaasii ta'u suuta irraa fudhataa si duraadhuma. Lakki. Natti hin taatu dubbiin akkana. Ibiifuu magaalaan ibiddeetana. Haa deemadhaa gaasilatti ollaallee waliin gargaaru. Deemadda hin gaamma. Deemadhee siistaan naarkoon laquu feete. Tita kaasaasii ta'u xiqqoo fudhattanii. Mana kiyyaa waan haa ta'u. Niin qaba mana. Haa deemaa gaa silaa ollaallee waliin gargaaru. Waloo bira dunaa deema. Haa deemuun iboo. Haa nyaatu waan isaatiimi. Haa nyaatu qaaloos. Faraan kiyya. Usayaa yaadini waan juraanaatu gabbee sibdeer faan qaabbeen kee gabboo eeguu kiyyaaya. Akka abbee keetii ilaalee hundi harka rabbiiti. Silaa ollaanis waloo bira beelaa bar. Eessitti waa deema boo. Asumaan ta'a. Woy waa mashaqaadha. Mashaqquma jireenyaata akka baranaa tana takkaan agarree on. Kolkolee boo. Yaa uumamee eessatti akka ganamaa isa gaarii dhufe. Aboo alaikum salaam meenumee nagaa salaamtaa ganama afaan gugugaa tanallee dadhabneeti. Nagaa inni mirqaante wayita dhabde. Saboo maaliin dadhaboo maaliin mirqaan obboleessoo jaartiidhaa taatu kunoo ganama. Maaltu maalte Yusufiyya? Aboo maaltu maalte taamume jireenyaa taatu qaalee kunoo higa ilmaan taatu no jala oo jira. Waan midhaan bitu bar dhabeetiin firraanoo asuma taa'u jira bar. Lukkuu osii gayyaatee obbasu jira. Boo lukkuun tollaa takaatis lukkuun qaba lukkuutii hunda gurguree boqqolloo fixee bar. Saboo maal jettee taa boqqolloo dheengadda kan hin bite. Dibicha kiyya gurraacha sun hunda gurgureetiin boqqolloodhaan bitee dheengadda amma dhumeetti bar midhaanis. Dhadhaadheetti. Dhadhaadheetti. Saboo ni ilaallee waan qabu. Birru mamma sabana haadhuuta kan jirtu baanti kudhan. Baanti kudhan tan qofa rabbi. Aboo tanan irraa dhiisi. Eegumu maalleen kun dhufe muummee kiyya jireenyinis qaalihee bara kumaa dhabeeti maallaqa kana nan agarsiisin coraa kan hundaan nu gubataan. Maali kanuma jiru minna jeeti boqqolloo kuntaala bittu. Kintaala isaa bitti saboo kintaala korbeessa kiyyaa fi dibichi san kintaala tokko qofa biteen sin jee dibichi gurraachi guddaan sunis. Allahu akbar. Higa. Qaaloti. Jiruun qaalooti. Aboo qaalis kun warri haati manaa jinqiteetiin ka. Anis aareetiin boo kun gamma gabbee deemu jira wanis. Ati kadureen midhaan mana keessaa qabus moo? Tabe midhaan kam dubbattati. Midhaan kalee ijoollee fuulduraan fiitee bitteewu. Oo dureen makaroonis luuqaa ruuzaas daqiiqaas akkasii mana kaatteetu man teessu muumme. Sun sabarma sani. Shaqanni noonu dhume muumme. Shaqata kamtu jira hubeen garreen sin jeeqa. Duwwate. Walle namatti bobba'e taate isaantu nama hire anuma dhibdeewu. Sa'a kana gaabeeteeti waa akka rashan kan lubbuun nama illee nama rakashte beekte sa'a jireenya akka qaalee kanatti. Amma jireenya qaalee lubbuun nama rakashte. Akkasi barsilaa'u zaa lubbuu namaa keessatti jireenyi qaaloon dirqama kaaree muummee kiyya. Mee amma duba akkam wayya? Haya mee doolaara qaalee jaanu nuti doolaara nyaanna boqqolloo nuti nyaannu. Satanaan adii beebar. Doolaara qaalee mee nuti waan biyya faranjii jiru eessa asitti waan biyya faranjii jiru waan biyya faranjii jiru asitti waa'ee biyya faranjii masha qaru kaan. Mee maa kam taane dhubbuma tokkichaa sanii wajjumaan gabbuunee lallaaluu ree magaalaa. Haa dirqama kaayiti ilmaan taatu mana oo jiru obboleessu. Eegayyaa nagaay. Laallaa qalbiidhaa bar yaa abbaa kiyya. Bar qalbiidhaa bar mana keessaa bar wareerame bar. Bar jireenyi qaalee kun bar. Kana la ruzni kan uno la ruza kana ka uno kana kala kanya tasun ruzni kana la
Abbaan isaa. Osuma nyaatni cabtaa. Lakki kana jechuun yaa bar hamileedha. Hamilee. Maali bool jaa nama gaafadhaa maali? Dhiisi ruusaa maal barbaade? Mee garee. Ruusni kumaa fi dhibba shan. Meeqa jee muummee meeqa jee gatiin? Sakuma meeqa jisa? Meeqa jetti? Kuma shan jettee yoo? Kumaa dhibba shan kumaa. Yaa Rabbi kamtaa. Aboo bishaan. Bishaan bishaan kajira mana. Ruusu bishaan biti waan. Aboo maal ta'e gaggaba qabaa duraan. Hin qabu gaggaba. Sababa ruusni qaalee gaggabe. Duuba maaliin kaa? Maaliin? Yeroo maaliin kaare? Oh hee Mee ruusa damma qaba. ruusa qattee meera. Kunoo kee kunoo kee. Awoo. Frodhu deemee waa. Isaan dhufeesaa? Ayo. Yusuf dhiisi ruusa namaa. Ruusa namaati. Maallan qabnu Yusuf. Baandii wal qofa qabna Yusuf. Muuqanneemi. Dhiisi nu qayne. Yusuf dhiisi. Ati maa qofta? Ruusaa na gaggabsee bargatii ruusaa. Akkam jechuun? Duboo. Ni urgaa. Dhiisi boo dhaabbadhu maal ta'e boodeem haati. Ilmaan na jala beelee bar. Nu kan dhaqaa ilmaan nu jala beelee. Bitachuu hin dandeenyu nu kan dhaqaa. Foon nu deem. Udduu kaadha. Qabeessi deemami. Haa fudhatani. Fudhadha. Sororkaan ukaanta. Waan ala san qabnu hunda. Kolkolo. Mee amma kaa. Oo muumme. Ruusa namarratti nu gaggabdee magaalaa guddoo nu qaanyeessite. Sa wayin jaaladheeti bargatuma siinne gaggabsee wayin jaaladhee gaggabee muummee kiyya. Sa gurbaan kumaa dhibba shan jeema kuma shan jisa. Shibara shan tana qofa gurra bee. Natti hin dubbatin qaba onneen akka takka falaqna jechuu jirti. Mee hoo mana maammasan dheenee kaa. Maamma sun manaan dhabuu beeta. Sababa gurbaan bara addunyaa ol kaabee kiyyaa suni. Dhugaa kee isumaatu jaara ganda kana keessaayiti. Amma dheenee kaawaa ma jiru. Mana eegaa dirqama taatee mi sodaatiin kaate. Mana seenneetuma waan akka ruuzaa laallee hin dhabuu beeka mana. Ruuzaa achi waan birallee boqqolloo illee galuun fudhata. Mishin gahu maaliif hin taane seennee baasa dirqama taate. Dangusaa waan taane hotu. Booksee afaan keenya yoo inni dubbatees. Hin dubbatu. Hin dubbatu. Jeetu kan dhufee. Woo kanuma akka nuuf fachiise. Aboo abbeeni jira mana Mahamad. Hin jiruumi. Ruuzini noo ruuzini. Ruuzini ni jira ka. Ruuza. Qoytaala inni jira. Guddadhu. Guddadhu. Akkaan jeeti. Hoo qabu jira. Hot ruuzini. Ruuzini jira. Ruuzini ni jiraami. Ni jira. Makarooni noo. Ni jiraami. Guddadhu. Ni jira. Guddadhu. Deem taphadhu. Deem adeera kee ilaalee inni. Ani eessumaa siita. Adeer deem taphadhu. Allah shirinta. Maal? No, kan warga kak. Iya kak. Mahamad hin jiru bar. Kau kata kan. Mana? Kayya beer. Kayya beer kaddo. Ati ilmaanuma nama qabdaan. Kayya kak. Kun kayyi. Walqixaa onaan ta'u. Walqixaa miti. Yeroo guddaan fudhadhaaf. Ilmaan lama qabdaa miti. Feeru cina lama kamaan kamaan. Yaabbatu Lakki. Haya hotu haa wajji fudhanne. Amma harkanne nu. Ismail bin, wallahi. Ayya ya, kok. Ismail bin ya, lupa tidak. Ese jira me? Me sunni? Ese jira, mana jira? Mana jira? Ayya. Ismail kan di ruang sarut tim bil-bilis. Hai. Oh Mahamad. Hai, isina kami tolak terus. Mama keng. Nagam. Mama keng. Mama keng. Mama sinan never. Hatu halalatin fry gu tidak lekau. Bar mama mana sidam never. Hogabe. Muhammad. Hogabe. Muhammad. Muhammad. Ye. Besha mana kan abad tak game suka. Sabot ka diri Kami jalan. Kami jani. Rakanit. Abo mama kasi miti. Wallahi ya misin. Mama bijiti. Olhay. Sorry kalli. Abo mama sinan ne. Maal kun. Sinan ne. Ruza kan ese dem tani. Sadura mali fatan jitu nu gafar doga. Hatu namni halal fry olumat bo dirgim nama ko rabbi. Mama kanya aturam jadi ber. Latin dia labad me. Dura mali fatan lunji kadu. Mali fatan. Lalu kamu Im boy nama serit badu. bar wahatu kana jalanne timti atu solla kenyami.
bore Allah ki Allah se mana keessa bar inni beetami ilmaanis bar beeleheeti jireenya kun eega qaalees mee mamad takka man kanya dhuftee laata takka gandan hooy nu jette akka muta takka nu jette mamad mee akka itti jiru way quba qabda mamad kunoo muummee saaya qorbeessaa tokkochaa sanunda gurguroo lukkuu danaa qabu sanunda gurgureeti midhaaniif fite kalleen lukkuu takka nafne iga bara anis akkasittiin dibicha kiyya hunda gurgureetiin jireenyi qaalee waan binnuun dhabne dibichi tokko boqqolloo mata qofa bita boqqolloonis 5,000 sente ruuzininis 500 seene magaalaa deemee oguu gaafanu waan bitannuun dhabne ilmaan ibeeloo hojjetu jireenya qaalee kanaatu dirqamaatu itti nuun akka malee nuti jaalannee sineen obboleessoo nama ollaadhaa akkamitti mee mamad takka dhuftee akka muta nu jette akka itti jirumee nu agartee mamma keenya ollaa kee jirra zaa jireenyi qaalee tana keessatti isinis silaa warri nu gargaaru silaa isin nu yaadattanii silaa nu gargaaruu qabdan namni ollaa keenyaa kun akkami jira nuti jaalannee dimti dhage hojiin teenya tan nuti daleenuu fi mana keessa akkaataan bultiidhaan waliin qimtu hojiin nuti daleenu hojii xiqqishoo hojii guyyaati maalleen waliin ga'u midhaan taatu qaalee waa hundinuu qaalee tanumaan dirqamnee gaa isinis kadhachuudhaaf sodaanne yoo dhugaa keessanii saatana keessatti gaa tujjaarotiin hundinuu ollaa isaanii quba qabaachuu qabdi nutumaatu isin dagatee jireenya qaalee wajjin kanatti isin mude kanaafuu anis ammaan tana kara magaalaa deemuu deema waan binne adda qoodadha hanqanuma mana jira Otta furon dare je alla maganga mama kanya yabo bela nu basse ga rabbi bela se abaz akkana wal gargaru da kam is kodde bhaiye alla magan feetamoo mana kee bareechuu feeta afran stuudiyoo tolchaa alaaf mana bareechaa keessaaf gubbaa waan cufaanuu shaashaa isin goona afran stuudiyoo isin qofti nu yaamaa malee isin babbareechuun nu qabdi afran stuudiyoo hojiin keenya suuraa garagaraa kaasuu waraabbii viidiyoo dikooreeshina adda addaa hojjechuu waltajjii qopheessuu eebaaf guyyaa dhalootaaf cidha adda addaatiif haala adda ta'een if qopheessinee jirra isin ammoo afran stuudiyoo jechuu qofaatu isinirraa eegama teessoon teenya magaalaa Dirree Dhawaa gandaa Malkaa Jabduutti argamna lakkoofsa bilbilaa 0915152153 yookaanuu duwwaa 970 duwwaa 36 irratti nu argatta isiniin jenna afran stuudiyoo filannoo ummata afran stuudiyoo Thank you.